Mootummaan gurguraadhaan kan guutuu bu'idhaan bu'u. Firii gurguraatiin kan dhagaadhaan bu'u. Uummanni Oromoo kana ja'a namatti kofla. Har'aan tana. Wareegama. Hai. Badhaadhinaas yoo ta'e itti wareegamneeti hoggansa kamiu jaalladhiinis gaafa nu hogganan wareegamnee jira kumaantamaan. Qabsoon nu wareege. Jowaar jalattis wareegamnee jira kumaantamaan Jowaartu nu wareegeedhaami. Badhaadhina galmaan ga'uufis ni wareegamna aangoo keenya tiksuudhaaf akkuma Tigreessan. Kumaantamaan dhiigaan finne badhaadhina. Yoo ta'e Jowaar dhiigaan finne. Kaabaa dhiigaan finne abaa kumaantamaan wareeneeti aangoo Oromoodhaa aangoomsine jiraanne jechuu keenya. Dabarsinee faannoodhaaf hin kenninu jechuu keenya. Yoo faannoon 4 kiiloodhaan nu kaasuuf qabsaa'e nuti immoo 4 kiiloo dhiigaan finne dhiiga ilmaan keenyaatiin finne itti qaqqalamneeti. Dhugaa uummataatiif haqaan shiftaadhaaf daandii eenyumaaf hin saayinu jechuudha. Bilisummaan Kadir fidee yoo Abiyyi fidee gabrummaa ta'uu kun maali? Bilisummaan Abiyyi fidee yoo Marroon fidee gabrummaa ta'uu maali? Bilisummaan Lammaan fidee yoo Abiyyi fidee gabrummaa ta'uu kun maali? Bilisummaa abbaatu ifii kenna. Bilisummaan barboo. Bilisummaan baanansu yoo dhufe barboo. Aannanii miti kasamii nuu roobu. Yookaan warqii miti kasamii nuu roobu. Waan dalagannee muranna. Dalagachuu qabeenyaan. Nama qabuutu bilisoomaadha. Money is power, power is money. Maallaqni hunnitinis maallaqa beekumsa jechuun isa kana. Beekumsa guutuu addunyaati kun. Capitalism books. Counseling books. Kan onnee fi raabaan dhuunfaa osoo hin taane books. Kitaaba walitti haasofne jechuudha. Kitaaba addunyaatiin seera addunyaatiin. Dhaloota teeknooloojii oomishu. Dhaloota baayoloojii. Dhaloota keemistirii oomishu. Dhaloota fiiziks maatis. Dhaloota taa'ee cinqee haasa'u. Dhaloota artii. Dhaloota akkanaa oomishuudha. Bara hundaa. Hoggansa jala olii gad fiigaa ooluu. Hin dandeenyu jechuu keenya. Faffaca'aan gartee nama faffacaasanii. Nuti tiisisaa miti. Oromoo tiisisaa miti. Hacaaluunis osoo kana jiruutu wareegamee du'eela. Waan inni siin jee sumaan hin ja'a. Qoosaa ilmaan Oromoo kanatti dhiisa. Wanni tokko illee hin jiru. Dantaa dhimma dhuunfaa keessanii waliin dabalchiisa. Mana keessattuu daa'ima xiqqaa isin gurguddaa dhiyeessi. Osoo nuti lubbuun jirru dhiiga barattoota meeqa kutaa 11tti dhangalaafne dhiiga ilmaan kiristaanaa ilmaan musliimaa ilmaan waaqeffataatti qaqqalaman. Dhiifnee biraa horiinee faannoof hin kenninu. Dhabamnee daaraa wal gooneetuma dhabamna. Eenyumaaf? Abadan. Waloomaan tokkomatti. Oromoon kanaa hojii jira kun yaada mo'ataadha. Akkam akkamaa soitansa. Obboleeyyan kiyya. Jiddugala qabsoo ta'u jiddugala qabsoo hin godhin. Oromoo. Hojjetadhu guddadhu. Hin dandeessu osoo fardan bitin. Osoo lafan bitin fardan bitin. Lolli bakka qaba yeroo qaba. Waan lolaniif qaba. Abba qaba biyya qaba biyyi. Waan Kadir akkanuma labsee waanuma Kadir waan fedhe dalaguu miti. Seera addunyaatiin deema. Wanni hundi. Baay'ata barbaada. Wareegama lubbuu hedduu barbaada. Kani nama dhiiga maduraatiinu galmaan ga'in kana booda waan biraatiin maaltu jira? Isa baaxaniisa.
Kanaaf wanni nuti yaamaa jiru waan loof asirratti na gargaara. Asirratti na gargaara waan loof jaalala tokkummaa Unite tokkummaa addunyaa social. Gara tokkummaatti. Manguddoo si yoo ta'e eenyuuma ittiin yoo ta'e. Obboleen kiyya. Mee isin waliin quba qabdan. Mee dhiigaan masangee ulaalame. Arras kana biraan waggaa 30 guutuu barboo jiddu gala qabsoo ta'uudhaan barboo ilmaan bareen tokko barboo duguugamee dhumnee barboo. Hargana kana faca'uun kun bar. Boodeen gadda gaafa boo laal jaarsorraa liyyuu haayiliidhaan nu buqqaasanii jaarsorraa hawwii guddinaarraa nu buqqaasan. Osoo isaan bilisoomne jaanii deemaniitiin viidiyoon sun ni jirti. Kophaatti hiriira ba'ee waan inni irra dubbaddu kana kaleessa himeetiif hin jiraa barboo. Gaafas maraataan jennee hundi kan kee maal ammanatti qaraataree dhuftee ana. Ana qabsaawaa sabatti maal qaraata? Shugguxiin afaan si kaaya. Hoggansaa fi jinnijaan kaakeetiin si beekaa iyyaan dandish. Anjoollee daa'ima na seete abbaa arafaatii baran. Ilmaan si caaluun qabaa baran boo. Isin abbaa arafaati abbaa usniyaatii baran. Abbaa iftisaan abbaa sabaafii baran. You understand me? Ilma osoo hin taane abbaa qabsoo Oromootii barboo. Ana jaarraa abbaa gadaatii barboo. Khazaahiraa obboleessa qayya. Ana waaqoo guutuu na dhiigammadaatii barboo ijaan na laallikaa. Eenyu na seetesa? Eenyu na seetesa? An jaarraa abbaa gadaan hin du'ee na seetaa saboo. Ana lama qilxuun hin du'ee na seetaa saboo. Ana yaayaa alii sireetii barboo mucaa amma muceetii ana Taaddasaa Birruutii baarotumsaatii ijaan na laallibe. Dhugaan hin du'u bari. Hafuuraan hin dubbataa barboo qulqulluudhaa barboo. Ana abbaa Jifaarii barboo. Eenyu na seetesa? Eenyu na seete? Nama qoostuu ni miti barboo. Eenyu miti kee? Baala gummaa dhiisaa malee. Soba keessan ka miiliyoonni deeggaroo son taane dhugaa namni hin deeggarre ka rabbiin qofti deeggaruutu mo'ataadha. Injifataadha ilma namaa biratti fudhatama qaba. Ilmaan Oromoo birattis fudhatama qaba jechuudha. Yoo beekamtii taate beekamtii yoo haasawite beekamtii darbeetiin biraa deeman beekamtii fi jinnijaan kan beekaa bilisummaa ilmaan Oromootu hin arganne. Fedhii ilmaan Oromootu hin arganne. Beekamtii rubii na qabu beekamtii kiyyaan beekamtii hunda kee beekamtii kiyyaan si tajaajila. Yoo beekamtii haasawite rubii beekamtii na qabu qabda. Moo muuxannoo na qabu qabda. Hundi kee maal siyaasa nan beeku beeyta. Siin barsiisutti jira maal beeyta siyaasa. Arti beeyta. Baayoloojii beeyta fiiziksii beeyta hin beeytu. Bonni ati beeytu eenyumti kan keeyote. Oromoon asiin dhumee Oromoon achiin dhumee qofa haasa'uu beeyta. Madaa sabatti kaasaa oolu. Furmaata Oromoo kan nuun beeytu. Probleem haasa'uu beeyta malee solution haasa'uu beeytu. Oromoon solution irraa dhimma qaba malee problem haasa'uu irraa dhimma qaba. Oromoon furmaata irraa dhimma qaba malee rakkina haasa'uu irraa nama rakkina haasa'uuf hin barbaadu Oromoon. Mataan isaa cinqamee jira. Hin danda'u Oromoon. Dhiiga quufnee jirra jechuudha. Mataa hidhannee tataa jirra jechuudha keenya Oromoo. Tu dhiiga ilmaan Oromoo quufeetiin jira na salachee jira. Qubeetiin jira na obboleessa kiyya baza ilmi namaa haasa'u kan xannachaa miti beeytaan dhiigaa beeytaa. Dhiiga ilmaan Oromootiif reefka ilmaan Oromoo kana taa'ee hogganiif jalatti ilaale. Beekaa Oromoon kun hundi qabdee keessa jira salchitoonyaan. Dhiiga onni jaamu na jibbisiisee jira machaayetiin jira. Hacaaluu tokko jechuun bu'aa meeqaan baadhadhe reefka keessatti. Dhiigaan qaama dhiqachaa guddatu salachan hin quufe. Waa'ee hoggansaa kana. Arraas deebi'ee sii komandoo waa hundaan kokoffisa mootummaan siifiin himaa. Diinagdeedhaan kokoffisa balaa nuti kaafnuuf. Bosonuu nu godha balaa nuti kaafnuuf. Harargee koffisa diinagdeedhaan akkam taata. Hoggus ni baadhataa fi
nutibar bara baqachuun taane har'a Oromoon gartee walabummaa harkatee dhiisi har'a bar walabaa barbo walabummaa harkatee bilisummaatti finna bara gartee afaan Oromoo Finfinnee keessatti dubbatamuu hin dandeenye yookaan Oromiyaa keessatti kaaseta afaan Oromootu dhaggeeffachuu hin dandeenye bagimbar ana kukulle Oromoo ana jaarraa abbaa gadaatiin siinjee qabrii keessa jiru sana osoo hin ta'in inni sun ana abbaa jooffee daggala ana tokkicha sadeen bareentoo kashanan bareentootiin siinjee ana kasii komandoo ana kagartee ituu murawwa gooticha ida barbadaa guddaa shit ana kabbaa jifaarin siinjee macha booranticha Oromoo onesuma sabbaana siin شوفني أنا خلّو برينتو روموتين سينجي قدّا كدبال موتي غارا أنا خاني يشة ترباتين سينجي خاون بنا برينتو قد دبي تربان سميتي بدكي سمي بيو خراب بيبسف وارديا أمتو رومو أنا سريچ رسول كوكوتين سيدر بامي akka gartee gaafa kaan ilmaa baajaa kukkutee darbetti dhiigaan si fincaansisaani jaarii dhiiga fedhuun natti jira waan wayi nutti jirti deemtee sangaa qalatta jechuu kiyya hoggansii hundi kee Abiyyillee Jawaarillee Ofiidiyoo fi kaabaa ofii oboolleen dhiiga ummata kiyyaa dhangalaasuudhaaf mirga tokkollee hin qabdan. Ummata kiyya tajaajiluu qofarraa mirga qabdan. Mirga tokkollee. Gaafii aabaa odeettanii ummata kiyya narraa mankaraarsuun qabdan. Jawaari jettanii ummata kiyya narraa rakkisuun qabdan. Kaabaa odeettanii ummata kiyya narraa rakkisuun qabdan. Kaabaa waan biraa ummanni kiyya waan biraa. Badhaadhina jettanii ummata kiyya narraa rakkisuun qabdan. Ummanni kiyya akka ummata faranjitti akka ummata arabatti badhaadhinee naa taa'uu qaba jechuudha. Akka sabaa sablammitti kabajamee jiraachuu qaba. Sabaa sablammootaa wajjin wal kabajee jiraachuu qaba. Daldala irratti bobba'uu qaba jechuudha. Kanarraa kanaaf dhiiga tokkollee arguun barbaadu jechuudha. Akka seera mootummaa addunyaatti kan hin mirkaneeffadhu Yuunaayitid Kingdom irraa. Ummata Oromoo irratti akka seera Oromootiin kan hin ibsadhu jechuudha. One love. One love. Yeroo haasawaa soo qabiyyee qabu haasawa. Loon Oromoo jaamu hin jiru. Oromoon biyya bulchuun beeku maariyyoo haasawa jaamu hin fedhan. Mootummaan kasabaa sablammiiti. Abiyyi qofaa miti. Hoomoo Oromoo ta'eef gartee gamaa gamanaa Jawaarittis Abiyyittis quba qabdan. Shimallesittis caaltuu isaaniittis Tayyibattis Lammattis. Opiidiyoo kiyyan fedhan. Badhaadhina kiyyan fedhan. Hayyoota kiyyan fedhan. Hayyoota rabbitas finxaaleeyyeen kun. Maalittiin beeka si bitee walirra si kaasu ilma namaati ka qaaruunfa. Angoon sii kennaati walitti duuli siin jaati ilma namaati wayi rabbi. Rasuul malee nama amana seetaa hoggu takka sheekan jalaan deema boo suufiyyaa taateen qoodamiin uummanni Oromoo kun na beeka. Suufiyyaa yettee narkaan diigaminiiti fayyadamii. Awoo bu'aa biyyaa yettee kawaariyyaan jiini jee osoon itti iyyoote. Tokkorree irra goruu didee isaanis osoon tokkummatti yaamuu. Kaisaa bee jechuudha. Siis opiidiyoo ta'ee ani ijoolleedhaa miti yeroon opiidiyoo ta'u Oromoo ta'eetiin jira Oromoo bira waan biraan ta'u. Oromoo ta'eetiin du'a Oromoo ta'eetiin jira. Yeroon Jawaar irra goree ana qaxaariin taane ilmoo zinaan taane ilmoo sharmuuxaan taane diqaalaan taane.
Yeroo Abiyyi fi Jawaar waliin dha'uun qabu. Yeroo hayyoottan biyyatiyyaa waliin dha'uun qabu. Yeroo wal nyaachisuun qabu. Tokkummatti yaameetiin tokkummaadhaaf du'ee dhabama. Addunyaa kanallee waliin nyaachisu. Oromoo sabaa sablammii biraatiinis waliin nyaachisu. Oromoon obboleessa Amaaraati, obboleessa Somaaleeti, obboleessa Affaari. Obboleessa uummata Harariiti, obboleessa uummata Gaambeellaa Beenishaangulii. Oromoon diina eenyumaatii miti. Namni biraatis Oromoodhaaf diina miti. Namninis nama, Oromoonis nama. Oromoon diina faranjiiti miti, diina Arabaati miti, diina Rabbiiti miti, diina waliitis ta'uu hin danda'u. Sammuu bal'aadhaani malee yoo Minilik ta'e bar nutis dhabamsiifneeti Minilik argetti kufee bar. Inninis nu dhabamsiise malee bar dhiirummaa Minilik narra faarsuu hin dandeessu bar. Shit abbootiin xiyya bar. Dirree Arsii tana keessatti waraana isaa unguluelteeti. Jimma keessattis ungulaalanii Harargee isa kuffisan. Wallagga keessattis mankaraarsanii. Iluu abbaa boorattis wallottis kukkuffisanii. Malee inni qoftiin dhaabbannee nuti loon taanee armanurraa muree lafee teenyaan bobeessine dhiirummaa isaatiin nurra faarsu hin baddi dhukkeen irraa kaafne dhukkeen nurraa kaase kun seera qabsooti. Perfect. Wayyaanee soo taate dhukkeen nurraa kaasetti dhukkeen irraa kaafne. Miliyeenaan irraa dhabamsiifne hanga isa dhabamsiifne wayyaanee nun dhabamsiifne. Kanaas akkasitti beeki. Amma immoo ni quufne. Akka kanaati. Dadhabeetiin jiraata. Deemi waan laaf walii gale obboleessa kiyya nagayaan. Uummata Oromoo tajaajila ka'uu duraa wanti walii galtanitti. Dhiiga ilmaan Oromoo san gabbaasaa bakkatti godhaa. Dhiigaa caaluu bakkatti godhaa. Dafqaa keenya bakkatti godhaa. Dhiiga qeeroo kumaantamaa. Dhiira shamarran babbareedaa Oromoo kumaantamaa. Dhiira manguddoo Oromoo kumaantamaa. Abbootiin hundi irraan tana dafqaa jirti jechuu keenya. Abbootiin hundi akka amantittis dafqaa jirti. Jijjiirama. Qeensiinis ulamaayinis. Lubniinis. Barataan akka baratatti barsiisan akka barsiisan. Kalas. Wanni bira tokko leen jiru. Waa tokko hin dandeenye. Mootummaa jijjiirtanii. Fida mootummaa bakka buuftan. Uummata Oromootti garsiisa. Seeraa fi heera. Akka kaleessa faffacaatanii biyya galtanii waa meeqa qaraatanii jechuu achuma harka ol qaqqabdanii galtanii jechuu achi ol dachaatan. Warri ijaarame biyya bulchee jechuun waan ijaarameef oppidiyoon obseeti kan biyya bulche. Sagantaa qaba seera qaba. Dhugaadha. Ga'umsa isintutti kenne ga'umsa qaba jettanii. Perfect. Ifa. Walii galleen. Yoo balleessitanis waliin balleessitan nama tokkollee kan dhuphaatti qabdan hin qabdan. Oromoon isin beeka jechuudha. Oromoon shawwadaa ta'e yaadin. Namni tokko hoggaas isin jaalatu. Waan isinii gatteef osoo hin taane. Waan isin nama caaltaniif osoo hin taane. Yookaan wanni isin jalatti hoogganamuuf waan isin irra beekaa taataniif osoo hin taane. Ilmoo fi daa'imaa fi ol daddarbaatii fi ol guddoo se'anii godhanii akka ibseetu godhan. Akkasii sossoban. Akkan ol daddarbaa. Akkasitti Oromoon isin ol daddarbaa beekaa. Wanni namni tokko si jaalatee si deeggaruuf si kabajuuf waan si gattee ati nama ol taate irra caalaa beekaa taate osoo hin ta'in ilmi namaa hunda wal qixa godhee rabbii waan uumeef wal kabajuu fi wal jaalachuun dirqama rabbii waan ta'eef qofa ilmi namaa wal jaalate wal kabajaa jechuudha. Wal kabajuu fi wal jaalachuun qaroomina kanan beeku jechuun abaajal ta'uudhaa tole. Warri aman immoo deebii isinii kennan ni neega. Isa kana hoggansi immoo isan siinjuu kana maqaa uummata Oromootiin dhugoomsi raggaasise jechuudha kiyya barcuma keetirratti. Gara tokkummaa waan lobju. Seera addunyaa kabachi. Uummata Oromoo ba'aan baaddachiisinidha cimseetiin si wajjisa. Maqaa uummata Oromoo kabajaa maasiin jennaan hinji kabajaatiin barbaadin. Jechi kana caala hin jiru. Isa kana. Eenyumti kee? Eenyumti kee? Maqaa uummata Oromoo kabajama siin jennaan. Maqaa uummata Oromoo kabajamaadha. Dantaa sabaati gaazexaa haasa'u dantaa sabaati. Hoggansa bilchaataadhaa fi wonderful reader books dubbisi. Wonderful readers books dubbisa. Wonderful reader books maal akka ta'e dubbisa. Resistance keessa gara gavarnamantitti ol guddatanii lammada gad deebitanii ta'e fi naataa taaboo leenciin hinanii. Arbataa jee guddise
adurreenan qeerrensa taajee guddise qeerrensini nalleenca taa guddise gaddeebi'ee osolee fi jaldeessanaa taa'ama. Everything kanarraa kanaba I love you Joar kanin beeku. I love you Marro. I love you Shimallis. I love you Chaltu Sani. I love you Jaldaawit Ibsaa Jaalabdii Raggaasa. Jara jiruu isaanii guutuu dadhabee beektota Jaalabdii Raggaasaa fa'a isaan hunuma ta'an. Meeqatu jira qabsaawwan obboleessa kiyyaa. Isna jook obboleessa kiyyaa. Ka jiruuf jireenya jiraate hin beekne ilmaan Oromoo malee quba hin qabne. Ka biddeenni nyaatutti hin tolle. Noka waa meeqa nyaatee waa meeqa biyya meeqa bashannanuu miti. Seera qabsoo keessa suufa kaayyachuun dhoorkaadha obboleessa kiyyaa. Obboleen jolotaa suufa waan kaayataniif aangoo irraa mulqa dhaabni gaafa kan 91. Sakandii tokkotti jaalladhiin aangoo irraa buusan. Suufa kaayyattaa jedhaniini. Osoo waraanni gartee injiraan birratti lakkaa'u. Osoo qabsaa'onni injiraan birratti lakkaa'u. You understand me? Waan biraa dhiisiiti. Eenyumti kee uummata Oromooti kabaji sagalee uummata Oromooti. Kunuun laalunoo tuulama kiyya miskiinti jarabbii tuulama kiyyaan fedha beektaa. Abiyyi filammaatu qulqulleechee sila abiyya barbadeechee kan ibbosti sidii godhana gara tuulama kiyya. Abiyyi filammaatu qulqulleechee sila abiyya barbadeechee Oromoo aangoo harkanneeti galalli kan waaqaati tokkoffaan abiyyi lammaffaan lammaadha sadaffaan Jawaarii. Kanaaf fedhaan tuulama kiyya miskiinticha rabbii. Meeqa inni jeelaalimee viidiyoo posti sii godhe. Abiyyiitu lammaatu qulqulleechee sila abiyya barbadeechee miskiin. Abiyyi fi lammaatu qulqulleechee sila abiyya barbadeechee isa eega ganam posti sii godhe viidiyoo abbootisanii. Sammuun lola kalaqe beekumsa kalaquun dadhabu. Sammuun jibba kalaqe jaalala kalaquu waan hin dadhabneef. Sammuun faca'uu dadhaba kalaqe tokko ta'uu tokkummaa kalaquu hin dadhabu. Sammuu sirna gadaa kalaqe barboo sammuun keessan maal taatanii. Isa akka kanaatiin fedha. Isa akka kanaatiin fedha. Oromooleen isuma kana fedha. Beekumsa haasa'uu. Kun beekumsaan kan beekumsaan haasa'u malee. Yoo nama tokkorra warte beekumsa haasa'uu hin dandeessu ati cabcaabiidha. Dubbii Oromoo keessatti dubbii qabsoo keessatti akkas hin jiru. Nuti bara woboon qawwee bara wanni nuyi dhachiise. Beekumsa muuxannoo meeshaarra hoggaan taa'es tatatatatatatat muuziqaas kaalama kanaan sitti fida tatatatat si garsiisa. Uffannaa akkatti uffattu tatatatat godheen si garsiisa. Afaan barbaaddeen tatatatat siyaasa hoggaa barbaad tatatatat kaalamaatiin si fida. Drama yoo taate kaalamaatiin si fida filmi tatatatat. Laalime story. Akkanaati malee በዚህ ስታይል ነው እንጂ ዝም ብለህ በአንድ እውቀት ብቻ በአንድ ክንፍ ዓለምን መዞር አይቻልም። ማ ፍሬንድስ አና ሙጫ ጃልሳርቱ መገርሳ መጫ ባቀላፋፊው ሰፉ ኦበለይ ዘግያ ዳዲየ ቀብሪ ገይዛይን ቀባን kanaaf tokkummatti kota akka jalqabdaniin akkuma bilisoomne jettanii bilisummaa san galmaan gaadha uummata Oromootiin jettanii jechuudha. Manguddoo qabdanii deema Haji Ibrahim Fattii Madaabbaa Qayyaa Ololaal biiroo guddaa keessa guddaan akka gaara saanna ta'e. Finfinnee Majlisa Oromiyaa Shiyaamiin biroo hojii taa'an Shee Musaa Soolaa guddaan akka dabbal mootii gaara. Shiyaamiin biroo guddaan akka dabbal mootii gaara. Guddaan akka Abbaa Jifaar raayyaa Abbaa Machaa Finfinnee keessa jiran qabsaa'oo guddaan gitaan qabne isatti manguddummaa dhaqaadhaatii walitti haasawanii. Jaldaawwit ibsaa faana jiru. Qabsaa'onni Junaydii Saddoo faan jiru. Warri beekumsa lama kana barabbaran.
Hoggaa isaan murteessanii lolaaf kaane jaan ni lolla. Abbootiin teenyaa murteessitu. Hoggaa san finnee dhabamuufis rakkoon qabu. Ifa. Ammaaf garuu arsii iraata arsii si komando iraata rasaasaan goonu guddisuudha barbaanna. Nagaa mirga isaa dubbachuu barbaanna. Harargee iraata rasaasaa godhuun barbaanna. Shawaa Jimmaa Wallaggaa iraata rasaasaa godhuun barbaanna. Akka waraanattu magaalaa ala baafnetti waraana uummata keessatti kaayyannee jirra jechuudha. Waraanaa hoo hawwa boodaa beeki. Hawwa boodaa beekadha. Waboo waa takka gaa waboon waraana uummataati yoo isa baataa beekti. Waboo fi hoggansa wayii tokko. Wabootu waraana hoogganaa barra hoggansa hoogganaa. Qeyrootu bara hoggansa hoogganaa malee hoggansaa mi. Qabsaa'aadha maraataa sabaati. Dhugaadha. Ninni haasa'u. Sabni hundi tasatti deeman tasaa fudhataa jechuudha. Fixadheetiin jiran laabbiin soomachi. Kabajamaa uummata Oromoo ulfata. Kan kiristaanaa kan musliimaa kan waaqeffata. Qabsaa'onni Oromoo hundi hoggansi Oromoo hundi nagaan siif hawwaa jechuudha. Kabajaa gurguddaan siif hawwaa jechuudha. An dhiiga quufeetiin jira laal. Quufeen asalacheetiin jiran siin jaasitti laal. Machaayeetiin hospitaala keessa jiran siin jee. Jowaaruma keenya uummaan tana hoggaa dhufee iftaan daqiiqa 30 qofaan sii kannaan jeensi arguudhaaf himeetiin jira. Mataan na dhukkuba. Yoo andaristaan mi daqiiqa 30 qofaan morma isaa dhungadhee morma kiyyaa siif dhungachiisee boo'ee biraa gala jechuu kiyya. Haacaaluu kiyyaaf. Siif gala. Kanaachi waa takka naasayin yuunaayitii malee.